50 Cent getting shot 9 times. Jireenya jalqabaa fi ijoollummaa Curtis James Jackson 3. 24 mai 2000. Il est 11h34 du matin lorsque Curtis Brown débarque aux urgences pour demander de l'aide. Son pote vient de se faire tirer dessus à quelques kilomètres de là et son ami... Jam Master Game miseensa garee Run DMC biratti dandeettii isaa mul'ise. And the award for best rap video goes to... Come on, Playboy. 50 Cent. Jireenya jalqabaa fi ijoollummaa Curtis James Jackson 3 adoolessa 1975 New York naannoo Queens keessatti dhalate. Hiyyummaa hamaa keessatti guddate. Haati isaa Sabrina Jackson qofaa ishee daldala qoricha sammuu hadochuun isa guddiste. Haa ta'u malee Curtis yeroo ganna 8 ture haati isaa haala hamaa ta'een ajjeeffamte. Isaan booda akaakayyuu isaa biratti guddate. Curtis ganna 12 yeroo ta'u qarshii argachuuf jecha jireenya daandii fi daldala qoricha sammuu hadochuun crack cocaine keessatti hirmaachuu jalqabe. Yeroo baay'ee poolisiin qabamaa ture. Gargaarsa muuziqaa fi balaa isa mudate. Dhuma bara 1990 keessa jireenya daandii gadhiisee gara muuziqaa raappiitti ce'uuf murteesse. Jam Master Game miseensa garee Run DMC biratti dandeettii isaa mul'ise. Haala itti wallisuu fi baasuu barate. Rasaasa 9 muddee bara 2000 keessa I don't know why I was expecting my father to rescue me. Curtis otoo albamii isaa jalqabaa gadhiisuuf jedhu nama meeshaa waraanaa hidhateen mana isaa duratti rasaasa 9 itti dhukaafamee rukutame. Rasaasni tokko harka isaa, dugda isaa, miila isaa fi maddii isaa keessa dabarre. Ji'a 5 hospitaala ciise kan bayyanate yoo ta'u dhukaasa kanaan sagaleen isaa fi haalli itti dubbatu akka jijjiiramu taasiseera. Kunis boodarra mallattoo isaa ta'ee hafeefi. Roka'insa maqaa fi Get Rich or Die Trying Eminem fi Dr. Dre erga dhukaasa sanaa booda wallistoonni gurguddoon Eminem fi Dr. Dre dandeettii isaa dinqisiifachuun carraata waliif mallatteessan. Guddaan albamiin bara 2003 albamiin isaa jalqabam Get Rich or Die Trying jedhamuun bara 2003 gadhiifame. Albamiin kun addunyaa guutuutti beekamtii guddaa argate. Albama kanaan gurgurtaan isaa miliyoona baay'eetti lakkaawame. Wallisaa hip hop addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa ta'e. G-Unit garee muuziqaa G-Unit jedhamu hundeesse. Hiriyoota isaa daandii irra waliin dhufan Lord Bankis, Young Bucky fi Tony Yaayom wallistoota beekamoo taasise. Daldalaa fi milkaa'ina diinagdee. 50 Cent wallisaa qofa osoo hin taane namoota daldala irratti dandeettii guddaa qaban keessaa tokkodha. Vitamin Water dhaabbata bishaan mi'aawaa oomishuun Vitamin Water jedhamu waliin hojjete. Bara 2007 keessa yeroo dhaabbanni Coca-Cola Vitamin Water bituun 50 Centin kaffaltii guddaa doolaara miliyoona 100 ol argateera. Filmii fi televiziyoonii filmoota baay'ee keessatti akka aktariitti hirmaateera. Keessattuu akka nama filmii qopheessuutti piroodiiser tajaajila kiyya jedhuun dhiyeesse. Durooma beekamaa Power jedhamuun uumuun milkaa'ina guddaa argateera. Dhaamsa jireenya isaa. Seenaan 50 Cent nama gufata jireenyaa fi du'a jalaa dammaqee ka'e milkaa'ina sadarkaa addunyaa bira ga'eedha. Wanni si hin ajjeefne caalatti si jabeessuuf sitti dhufa kan jedhu mammii hin qabu. Share, like, subscribe godhaa.